jedhee garaa isaatti yaade ani yoon Waaqayyo sodaanne illee yoon namas hin kabajne illee sababii niitiin kun deddeebitee na rakkiftuuf murtii qajeelaa nan kennaaf yoo kanaa achii deddeebitee na dhiphifti jedhe. Gooftaanis akkas jedhe egaa waan abbaan murtii dabaan sun jedhu dhagaa. Waaqni immoo filatamtoota isaa warra halkaniif guyyaa gara isaatti iyyaniif murtii qajeelaa hin kennuure. Isa dura tursaa'ee ani isinittan hima inni dafee murtii qajeelaa hin kennaaf. Garuu ilmi namaa gaafa dhufu lafa irratti amantii argataaree jedhee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafti nama dubbisee Luqaas boqonnaa 18dha. Luqaas boqonnaa 18 kitaaba haaraarraan dubbisee kommentaatarii irraa kan hiikamedha. Innan keessanii akkas hin jedhu. Akkas miti? Akkas jedhaa? Akkas hin jedhu. Tokkuma akkasum jedha. Ganama kana suuta inni macaafa qulqulluu wal faana barannaa iyyan qabu wacan qabu sagalee Waaqayyoo wal faana ilaallaa jechuudha. Wangeela Luqaas kan barreesse Luqaasuma. Wangeela Luqaas kan barreesse Luqaasi. Luqaas wangeelaa fi hojii ergamootaa barreesse. Hojii ergamootaa barreesse. Luqaas kun nama beekamtii guddaa qabudha. Abbaa qorichaati. Abbaa wangeelaawidha. Kallattii garaagaraatiin hojii garaagaraa qaba. Wangeela Luqaas kuni kan barreeffame bara 60 hanga 80 gidduutti dhaloota Kiristoosiin booddeedha. Kanaaf kan inni barreesseef immoo mootii warra Roomaa Teefiloosiif. Mootii warra Roomaa Teefiloosiif barreesse. Teefiloos jechuun isa Waaqayyoon jaalatu jechuudha. Teefiloos jechuun isa Waaqayyoon jaalatu jechuudha. Kaayyoon Luqaas macaafa kana barreesse fi qabxii gurguddaa lamaafi. Inni tokko Yesuus Kiristoos masii ta'uusaati. Masii yookaan isa dibame ta'uusaa barreesse. Inni lammaffaa immoo du'uu fi du'aa ka'uun Yesuus nama hundumaaf jireenya ta'uusaa kana ibsuudhaaf barreesse. Kanaaf iddoo kanatti gaa kan nuti ilaallu gooftaa Yesuustu Luqaas boqonnaa 18 kana gubbaatti gooftaa ila qalbii guutuu sammuu guutuu akkasiin dhaggeeffataniin barbaada. Kanaaf iddoo kanatti gooftaa Yesuustu bartootatti dubbata. Bartoota isaa akka ta'utti barsiisuudhaaf bartoota humna hin qabne bartoota humna dhaban jireenyi isaanii ilaalchi isaanii sammuu isaanii bartoonni gaafa dadhabaa deemu dhumaa gaafa deeman jireenya humna hin qabne qabaachuu isaanii gaafa argu gooftaa Yesuus akkas jedhe sammuu barattoota kanaa jireenya barattoota kanaa yaada barattoota kanaa qalbii barattoota kanaa geeddaruutu narra jiraa jedhee murteeffate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ila sammuu dadhabaa kana honnee keessatti du'e kana sammuu mudhukaa'e kana sammuu burjaajjee kana sammuu dhaloota kanaa jijjiiruun irratti hojjechuun qabaa jedhe Yesuus toodhaam. Kana irraa haquudhaaf dukkana kana keessaa baasuudhaaf fakkeenya waliin madaalle fakkeenya waliin fakkaanne wayii fidee akka isaan irraa barataniif akka isaan ilaalanii edaa akkasii akkas ta'e indee edaa kuniyyuu akkasii akka jedhanii iddoo kufanii kaanii akka kaan iddoo rafanii akka dammaqaniif fakkeenya fudhatee taasa'a. Akka jedheeni egaa jedheen mandara tokko keessaa jedheen mandara tokko keessaa abbaa firdii jallaa kan Waaqa sodaanne kan nama sodaanne abbaa firdii jallaa maal jechuudha? Abbaa firdii jallaa jechuun maal jechuudha? Nama Waaqaaf hin abboomamne jechuudha. Hattuu sobduu abbaa firdii jallaa kan dhugaa jallisu kan dhugaa irra deemu magaala tokko keessa jira. Kan homaa namatti hin magne kan nama tuffatu kan akka sareetti nama laalu
namni nama fakkaatee sammuu isaa keessa kan hin jirre nama akkasii nama jallaa nama gidiramaa kanatu magaala kana keessa jira. Akkasumas immoo dubartii haadha hiyyeessaa tokko kan homaa hin qabne rakkattuu wayii bitattis mirgattis waan laaltee deemtu kan hin qabne kophaa ishii nama jiraattu wayiitu ishiitu jira. Hinnaani gaaf tokko jedhaan egaa hin barsiisa. Fakkeenyaan barsiisa. Akka isaan irraa barataniif akkas ta'eedha akka isaan jedhaniif. Jennaani gaaf tokko jedhaan egaa dubartiin kun dhaqxeetu abbaa firdii jallaa kanaan isa naan lolu isa naan mormuu fi ana jidduutti firdii dhugaa maal godhi nuu faradi dhugaa nuu baasi jettiini. Inni immoo maal godha hin bubbulchee hin tutturse hin ari'ee jedha. Jalaa qabuu didee jedha. Haadha hiyyeessaati. Nama bukkeedhaa ishii gargaaru hin qabdu. Nama harka ishii qabu hin qabdu. Haysoo jabaadhu hin danda'ama hin mo'ama hin gaama nama ishiidhaan jedhu hin qabdu. Kophaa ishiiti humna hin qabdu. Waaqayyo immoo haadha hiyyeessotaan jaalata. Haleluuyaa. Mee nama sin bukkee qabaate Waaqayyo si jaalataa jedhaani. Itti jedhaati Waaqayyo si jaalataa jedhaani. Waaqayyoon jaalata. Kayyadu macaafni qulqulluun haadhota hiyyeessaadha. Haadhota hiyyeessaa maal godhinaa gadi hin qabiinaa jedha. Gadi qabdanii hin miidhinaa jedha. Ba'uu 22 dubbiftan ijoollee hiyyeessaa fi haadhota hiyyeessaa hin cunqursiinaa gadi hin qabiinaa jedha. Waaqayyoon jaalata. Inni kun immoo asii gadee qaba irra taa'ee gadi. Isum keessattiyyuu kan gargaarsa hin qabne kun kan abdii hin qabne kun ilalaalaa kaa'u waan inni wal bukkee qabee sammuu dadhabe sammuu dulloome keessaa gannaquudhaaf ka'e Yesuus. Akka isaan abdii godhatanii lafa jiranii tattaafatanii akka ka'anii miirri wayii keessatti akka uumamu gochuu gaafa barbaadu. Ila amma gaa'idheen egaa iddoo kanatti dubartiin kun jedheen dhaqxee gaafattee jedheen. Dhaqxee abbaa firdii jallaa kana maal goote hin gaafatte hin didee har'aan qaqqabu. Maal godhee lafarra jalaa bubbulcheedha. Maaliif lafarra jalaa bubbulchee abdii kutachiisuufi. Kanaan booda jaartittiin hubadhaagaa dubartittiin suni arras gaafa ishiin inni lafarra jalaa bubbutee tursiisu akkas jetti. Aysoo yoon nama dhabeeyyuu ofiin jettiin yoon nama dhabeeyyuu yoon gargaarsa dhabeeyyuu hiyyummaa koo yoon ilaaleeyyuu rakkina koo yoon ilaaleeyyuu boru iddoo yaade nan ga'a boru galma koo nan ga'a boru Waaqayyo iddoo yaade sana na qaqqabsiisa. Aysoo abdiin kutiin jabaadhu ofumaan jettiin. Haleluuyaa. Hin gaama. Ila jaartitti rakkinarraa gidiraanarraa dhiphinarraa dukkanarraa hin mul'atu. Ijji ishee isa borii gubbaa jira. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin Waaqayyo ganama kana gartuu kee haa fageessu jedheen. Itti nagaamu har'as abdii kutachiisa. Hin galchi. Borus abdii kutachiisa. Hin galchi. Iftaanis abdii kutachiisa. Hin galchi. Isa kana dubartittiin gaa har'as achumatti deebiti. Abdiin kun hin deebiti. Dhuma gubbaatti inni Waaqa sodaanne sun inni nama sodaanne sun maal inni jedheem. Dubartiin akkatti onnee qabdu kun maa ishiin eem. Dubartiin akkatti onnee qabdu dubartiin akkatti kutattuun kun dubartiin akkatti ejjennoo qabdu kun maal ishiin jedheem. Ani yoo Waaqayyo sodaachuu baate namayyuu yoo sodaachuu baate onnee dubartii kanaa ilaalee jedheem. Ani yaali gurguddaa gaggeessara akka ishiin duubatti deebitu akka ishiin galtu akka ishiin niiftuufi. Onneen ishii ilaalee na rakkisuu ishii na dhiphisuu ishii ilaalee maal gochuun qaba hamma ishiidhaaf raduun qabaa jedhe. Haleluuyaa. Waaqayyo ganama kana onnee kee ilaala. Kanaaf dhaloonni baay'een waa tuqaniitu mataatti jabeeffannaan kun hin danda'amu jedhu. Itti sinneem hin deddeebineem. Nama si bukkeetii mee harka isaa qabeetii itti deddeebii achumaa deebii ga'aa argattaa jedhaani.
itti dabalati deddeebi'uun deebii gaasii argamsiisaa jedhaani. Namoonni tokko waan ta'e tuqaniitu yoo yeroo sanatti milkaa'uuf dide innasuma abdii kutu. Itti fufuu hin danda'ani. Addaan kutu karoora isaanii abjuu isaanii duubatti deebisu. Dhaloota meeqa hojii jalqabee nagaduu jalqabee yookaan daldaluu jalqabee guyyaa tokko harkatti kasaaraan bakka anaa naganni naan ta'u. Anaa moo naganni naan ta'u. Yeroo tokkitti hidhaam. Carraa tokkitti hidhaam. Itti deddeebi'ee yaalleem. Akka milkaa'uun barreem. Maal mi'eeffate? Laaqana tolaa. Hin jiru kaan nama. Hin jiru kaa. Dhugaadhaam laaqanni tolaa hin jiru. Mee nama suuqee gaafate laaqanni tolaa hin jiru waliin jedhaa. Waan tokko isinitti immoo wanti taa'anii zat jedhanii taa'anii namaa dhufu waan lama akka gootti. Tokko iyyummaa. Caal jedhii taa ilaali. Finxiriirtee mul'atte ishee dhufti ishee. Konkolaatee dhugaa Yesuus. Mee hojii dhiisiti waan qabdu dhiisi caal jedhiitti taa'i. Otoo ati kuma qabaatiin gaadaa manatti daraaran. Otoo ati waamin kan nuuf iyyummaa bichaadha. Inni lammaffaa du'a. Iyyummaa jedhiiti du'a jedhiiti natsaas tajaajilu. Dhugaadhaam. Waamaa gatiitti kafaltuun qabdu isaan kanatti. Gatii sii kafalu hin dha'u isaan dhufanii. Gassi qabu, sirra taa'u, si boochisuu, si kun isaan kun zana jedhanii mana kee keessatti. Bakka isaan kana mana kee keessaa wal lola. Isaan kun laaqana tolaachuun gosa akkanaati. Isaan kun natsaa dhufu. Waaqayyoo galannaa ta'u. Taani kan nama dhufu isa kana. Kanaaf Yesuus kaa honnee bartoota kanaa jijjiiruu barbaade. Inni agartanii dubartiin kun haati hiyyeessaa kun kanumaa biraan qabne kanumaa abdiin qabne kun akkaataa kanaatiin moo'icha kan argatte si warri humna qabdanii si warri dargaggoonni kun si warri kaattanii qaqqabuu dandeessan teessanii ka'uu dandeessan immoo hammam akka hojjettanii isinitti himaa. Haleluuyaa. Mee nama si qo'ee taphate ammas akkas jedhaanii wanti yeroo gabaabaaf gassi qabee jedhaanii. Ila irratti dubbadhaa gaama wanti yeroo gabaabaaf kan gassi qabee jedhaanii yeroo dheeraaf immoo ol si qabaa jedhaanii. Ittima wanti yeroo gabaabaaf gassi qabee jedhaanii yeroo dheeraaf ol si qabaa jedhaanii. Maqaa Yesuusin sagaleen kun mana kee irratti haa ta'u. Wen kaartaaniyaa haleluuyaa. Wanti yeroo gabaabaaf gassi qabe yeroo dheeraaf galgalama kanaa kee ol si qabuu jammara. Jireenya kee abjuu kee yeroo dheeraaf ol qabuu jammara. Yeroo gabaabaaf dide. Kanagaa namoonni baay'een waa abdii kutatootaam. Waan yeroo gabaabaadhaaf danqe wayii. Waan yeroo gabaabaaf itti dukkanaa'e wayii. Haleluuyaa. Ilaa dukkana duuba ifti akka jiru beekuun nurra jiraata. Kiristaanni tokko jireenya isaa keessatti dukkana duuba ifti guddaan akka jiru beekuun nurra jiraata. Itti deddeebite jedhama. Itti deddeebite booddee maal ta'e isuma kaleessa hiikoo hin gallakkisu hin kennu isuma jedhetu har'ammoo maal jedhee ani siin gargaara ani siif nan kenna kan kee ani siin farada na hubadhaagaa kaleessa dubartiin kun boo'aa gaddaa wawwaataa ilkaan qaraa mataa buusaa jiraatti deddeebiti turte ilkaan qaraa boo'aa gaddaa wayni utuun fira qabaadhe wayni utuun obboleessa qabaadhe wayni utuun nama akkasaa qabaadhe kan nama naa dubbatu anaanis kan nama na gargaaru utuun qabaadhe jechaa kaleessa turte. Haleluuyaa. Ilaamee firarra kan caalu abbaarra kan caalu haadharra kan caalu ilmi waaqayyoo si wajjin jiran jedhanii. Kanaan booda isa yeroo gabaa itti rakkattitti itti dadhabde sana maal jedheni ani amma maal gochuun qaba dubartiin kun otoo du'ayyuu ta'ee na biraa naftu nan dhiiftu yookiin itti faradee yookiin ishii faradee amman waan ta'e gootti dubartiin kun murteeffatteetti na biraa naftu nama si bukkeetti suuta gurratti naa jedhiiti tinaa jedhi
Tinaa jedhiiti ila hamma du'a lubbuutti Yesuus Kiristoos biraa hin hafiinii jedhaani. Hamma du'aatti Yesuus biraa hin hafiinii naa yaani. Dhaloonni keenya baay'een siitueeshinaaliidhaam immooshiiniidhaam bakka hamma waa nuu ta'utti hamma waa argannutti habeeda sii keenya habeeddi waldaatti deddeebi'uu keenya hamma waa argannutti yeroo hundumayyuu kadhachuun akka ta'uuf itti jedhaam. Yeroo hundumayyuu yeroo hunduman quufanii yeroo hunduman beela'anii yeroo hunduma namatti hin tolu yeroo hunduma namatti hin badu guyyaan tokko lama qaba guyyaan tokko gannama qaba yeroo hunduma jechuun guyyaa rakkattettis guyyaa dhiphattettis guyyaa quuftettis guyyaa dhabdettis maal godhi Waaqayyoon kadhadhu yeroo hundumayyuu akkasin kadhachuu dandeessan fakkeenya kanaan isinitti maal Gooftaan. Kanaan booda dubartittiin suni maal goote karaadhuma kaleessa irratti dhabde gubbaadha waan barbaaddu argatte. Haleluuyaa. Karaadhuma kaleessa irratti milkaa'uu dhabde gubbaatti deebitee milkoofte. Amma gamba zuqqeetiin idduma kaleessatti milkooftaa na jedhaani. Ergaan kun kana baatee idduma kaleessatti milkooftaa jedhaani. Ariifatteen fiigin jedhaani. Hin naawwatteem ani jedheem. Bakka murtoon dubartii kanaa ejjennoon dubartii kanaa kaayyoon dubartii kanaa maa inni ana na dinqeera sammuu kun ol ta'eera dubartii kana ofirraa gaggeessuun dirqama kooteedha maal godhee isa ishiin barbaaddu kenneefi. Ilamee dubartiin kun iyyuu jedhama ishiin abbaa manaa hin qabne gargaarsa kan hin qabne kun akkasitti mo'icha argatteem. Akkasitti iddoo kaayyoo ishii geesse sin immoo maaliif teessu maaf hin kadhattanii maaf hin dubbiftanii jedheeniiti agartanii jedhe. Amma meere abbaan firdii jallaa kuniyyuu inni hamaan kuniyyuu edda amma kana dubartii kanaaf garaa laafe Waaqayyoonni waaqarraa immoo ammam garaa siniif haa laafure yookaan immoo ammam dafee siniif haa ariifachiisee siniif haa fara duree. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Mata duree akkas jedhu hamma dhumaatti dhaabachuu. Eenyu kiristaanni amma dhumaatti dhaabatu. Haala jiru keessatti rakkina jiru dhiphina jiru keessatti mo'atee hamma Kiristoos deebi'ee dhufutti amma lubbuuf foonsaa wal keessa jirtutti namni dhaabatee guyyaa Gooftaa eeguu danda'u eenyu? Namni amma dhumaatti dhaabatee hamma dhumaatti Yesuus Kiristoos guyyaa inni deebi'ee dhufu arguu danda'u nama kadhatu duwwaadha. Nama kadhatayyuu miti nama yeroo hundumaa cimee kadhatu duwwaadha. Nama yeroo hundumaa cimee kadhatu duwwaadha. Nama yeroo hundumaa cimee kadhatu ofis biyya lafaas seexanas mo'ee guyyaa Waaqayyoo namni dhaabatee eeguu danda'u nama yeroo hundumaa cimee kadhatu duwwaadha. Haleluuyaa. Namni yeroo hundumaa kadhatu humni isaa haadha jilbi isaa haadha. Namni yeroo hundumaa kadhatu humni isaa dabalaa fi deema. Inni lammaffaa nama yeroo hundumaa obsa qabu. Nama yeroo hundumaa obsa qabu. Haleluuyaa. Maalan jedhe nama yeroo hundumaa obsa qabu. Otoo akka ollaatti wal bira teessanii fa'aa namatti tolaam. Otoo akka wal beektanitti wal bira teessanii fa'aa namatti tolaam. Mee obsan qaba warri jettan. Obsi jabaatanii dhaabachuu fidaa jedha. Roomee boqonnaa 5:4. Isaan keessan irratti qoramuun akkasuma qoramanii ba'uun eebba fidaa jedha. Akkasumani obsi qoramanii ba'uu fidaa qoramanii ba'uun eebba fidaa jedha. Abdii fidaa eebba fidaa asirra abdii eebba fidaadha. Obsi qoramanii ba'uu fidaa qoramanii ba'uun eebba fidaadha. Kitaaba isaa irraa immoo obsi jabaatanii dhaabachuu fidaa jedha. Obsi jabaatanii rakkina keessatti dirraa keessatti dhukkuba keessatti obsi jabaatanii dhaabachuu fidaa jedha. Oromoon immoo akkas jedha. Obsi beektota kun obsi kattaa feelaa jedhu warri beektotaa. Oromoon immoo obsaan aannan goromsaa
dhugaa jedhu. Namni obsa hin qabne ammam yoo ta'e ammam dhaabatee fuula Waaqayyoo eeguu hin danda'u. Dhufaatii Waaqayyoo eeguu hin danda'u. Obsi akka jabaatanii dhaabatan nama godha. Obsi jabaatanii dhaabatanii rakkinoo fi dhukkuba fi akka mo'an nama taasisa. Nama meeqatu amma obsa qaba? Dhimma mataasaa walii isaatii fi nama meeqatu obsa qaba? Obsi jabaatanii dhaabachuu rakkina keessatti, gidiraa keessatti, amma jiraachuudhaaf jireenyi namatti hadhaa'u keessatti obsi jabaatanii dhaabachuuf nama gargaara. Hamma dhumaatti jabaatanii dhaabachuudhaaf Waaqayyo ganama kana obsa isiniif haa laatu. Waaqayyo obsa isiniif haa laatu. Yaa Waaqayyo jedhaa. Dabala yaa Waaqayyo jedhaa. Obsa naa laadhu jedhaa. Yaa Waaqayyo jedhaa. Obsa naa laadhu jedhaa. Dhaloota meeqa horsa dhabuudhaan gaa'elli isaanii kan diigame, manni isaanii kan diigame, booddee gaabbittafanii kan qixxaa'an, eessaaf akkamitti deebina jedhanii kan ilkaan qaran, kan karaa irratti kukkufanii qixxaa'an, obsa dhabuudhaan